sagantaan keenya jalqaba. Naannoo Oromiyaatti dhibeen koleeraa lubbuu namoota galaafachaa jirti. Keejiin jalqaba naannoo 5 namni boqotee jira. San boodas iddoo adda addaatti riippoortii kan ta'e godina aanaawwan 8 kana keessaa gara nama 13 lubbuun isaa kan darbe jechuudha. Booni cimaan deemaa jiru miidhaa hamtuu uummata irraa geessisaa jira. Boru namni hin jiru. Hiyyeessi faayyaa bade. Jaartiin laaftuu iyyatoo. Qara horii hin jiru. Horii hin qabu. Sirkaalee nu akkasuma hin qabu. Maqaan loon kenna obbaa dhaqanii. Haleellaa boombii badi balleessa masjid Paakistaan keessa raawwate namni 100 olii du'uu himan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura. Aan Aslii Galgaloo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii naannoo Oromiyaa godinaalee Baalee, Gujii fi Arsii akkasumas naannoo Soomalii aanaa Liibanii keessatti dhibeen koleeraa walumaa galaatti namoota 55,000 irratti argamuu fi 28 kataan sabab kanaan du'u UN gabaase. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti jarmiyaan deeggarsa namooma qindeessuu Ochaan akka gabaasetti akka kaleetti gandoota 66 aanalee godina Baalee, Gujii fi Arsii lixa 8 jal jiranii fi aanalee naannoo Soomalii keessatti dhibeen kun mul'ate. Itaanan biiroo fayyaa Oromiyaa fi qindeessaan balaa fayyaa hawaasaa obbo Tasfaayee Kababaa agammaa namoonni 13 Oromiyaa keessatti dhibee kanaan du'u himu. Weerarri kun ji'oota muraasa nu bira jira. Dhugaadha. Oromiyaa keessa godina 3 keessatti facaatiin dhukkuba weerara kanaa jira. Godina Baalee, Gujii akkuma kana Arsii lixaa keessa jira jechuudha. Isaan keessaa aanaa 8tuun gabaasa kana riippoortii godhe. Godina Baalee keessa aanaa 6, godina Gujii keessa aanaa 1, akkasuma godina Arsii lixaa keessaa aanaa 1tuun gabaasan jechuudha. Hayyee hammam tureera erga weerarri kun ka'uu dhagahame? Ogestii naannoo 28tti akka keenyatti hagayyaa naannoo 22 keessa jechuudha. Indeeks keejiin bakkeetti riippoortii jechuudha. Bakkee indeeks keejiin riippoortii ta'e kana keejiin kun irra hin jiru. Aanaa ollaa keessa jira jechuudha. Aanaa ollaa itti darbee aanaa ollaa irraas immoo godinni ollaa riippoortii godhan daangaa walii kan ta'an jechuudha. Walii galatti namoonni meeqatu qabamee jira ammatti dhukkuba kanaan gabaasi qabdan? Gabaasa gammaatti qabnuun kan mirkanaa'ee jiru keejii 856dha. Keejiin kun keessaa irra caalaansaa Baalee keessatti kan inni argamu. Godinni Gujii fi godinni Arsii lixaas gabaasa kana qabu jechuudha. Lakkoofsi nama du'ee ni jira namoota qabaman kanaan dhukkuba kanaan? Jalqaba yeroo akka mul'atuun odoo namni naannoo keenya fageenya irras jiru odoo riippoortiin godhin turuu danda'u. Keejiin jalqaba naannoo 5 namni boqotee jira. San boodas iddoo adda addaatti riippoortii kan ta'e godina aanaawwan 8 kana keessaa gara nama 13 lubbuun isaa kan darbe jechuudha. Sababoonni ka'umsa weerara koleeraa kanaa maa'in? Egaa sababoota baay'ee jechuu dandeenya. Dhukkubni kun dhukkuba bakteeriyaan daddarbudha. Namaa namatti daddarbu bishaan mana fincaanii qulqulluutti fayyadamuu dhiisuudhaan kan dhufudha jechuudha. Namni yoo bobbaa wajjin hariiroo qabaate seekooraal kan jennu kun tuttuqqaa afaanii yoo bobbaan afaan namaa galee dhukkubni kun namatti darbaa jechuudha inni guddaan. Kan ammoo kan fiduu danda'an dhiyeessii bishaan qulqulluu fi akkuma kanatti fayyadama mana fincaaniiti. Kun sadarkaa hawaasaa keessatti qulqullaa'ee yoo hojjetame koleeraan namatti hin darbu. Kun hanqachuu isaatiin jechuudha dhukkubni kun kan hin darbu. Amma to'annaa isaa irratti maaltu hojjetamaa jira akka biiroo fayyaa Oromiyaatti? Hojii guddaadha. Hojiin hojjetamaa jiru. Hojiiwwan kun aanaa muraasa keessaa sadarkaan isaan riippoortii godhan dhagaa 0 ta'utti jira jechuudha. Aanaa jalqabe keessaa amma aanaa 3 keessatti keejiin kun kan jiru malee aanaan 5 almost sa'aatii ammaa kana gabaasa hin jiran. Achi keessatti hojii guddaan hojiin qindoominaa hojjetameeti. Namni advokeesii gubbaa irratti hojii bal'aatu hojjetame. Sarveelaansii kan jennu faana dhahiinsi bakka dhukkubni kun ga'e dhaqanii barsiisuu, qulqulleessuu, itti fayyadama mana fincaanii qajeeshuu, dhiyeessii bishaan isaanii irratti daawoo bishaan qulqulleessuu danda'u kennuu yookiin madda bishaan isaanii qulqulleessuun hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Hammam yaaddessaadha dhukkubni kun sadarkaa amma jirutti dhukkubni koleeraa yaaddessaadha uummataaf fayyaa uummataaf? Dhukkubni kamiyyuu dhukkubni namatti daddarbu akka kanatti keessumaa soorataa wajjin dhugaatii wajjin itti fayyadama mana fincaanii wajjin kan daddarbu kuni hawaasa baay'ee faaluu danda'a sodaadha jechuudha. Egaa kana gubbaa irratti yoo tarkaanfiin fudhatamne salphumatti namatti darbaa nagaa wal gaafachuu waliin nyaachuu waan baay'ee waliin hirmaachuu keessatti waan daddarbuu danda'uu fi waan kun gaaffii hin qabu dhukkubni koleeraa yaaddoodha jechuudha.
Qabeenyi uummata horsiisee bulaa horii isaaniiti. Bonni cimaan waggootaaf deemaa jiru qabeenyi isaanii dhabamsiisuun harka duwwaa lakkisee beelan isaan laaffisee lubbuu nam gari galaafate. Dhabam horii isaanii irraa hafuu dhabuun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa hama geessise. Kanaaf maraatee ka hidham jiraachuu jiraatonni nu keessa deemuun dubbifnee nutti himan. Kaawuntii Marsabeetii naannoo Saahuu bakka badhaasa jedhamtutti maanguddoon BBC'n dubbisee Abbo Hariyoo Galgaloo loon 45 oola kanaan dhabe. Ani dhiyeen namni loonii foor deemu. Oruma keessa biyyi dhibii waan dhibii hin beeku. Soomnellee oruma dhalannee guddanne. Orumaan guddanne haadhaallee dhibrallee itti fuunee ilmeellee dhallee durii sun maangoo gurgifan. Soomollee abbaa qarxiqqoo sooma fageeffatellee oruma haaniin qarsoomsisan. Amma horiin kan itti dhaabate ilmee waan tushinaa jira. Amma horiin kan dura goori. Amma namni miliin qabne jechuudha. Fulaa horiin hin jirre dandeenye ta'e horiin sagalee teennanii. Amma haatamaa teen haani akka teennuyyuu hin beeknu akka warra teennuyyuu hin beeknu lafa sagalee hin argannu. Akka malee hamtuu dhagaa. Akka malee hamtuu dhagaa. Akka malee. Teen deemee loon fi foorfadheet hojii wallaa kee dhufee kan cufu makee deemee olloo ta'een kan cufu itti cufu kee deemee hoblee taphadhee mana biraa wallaa ta'uun miishuu amma namayyuu dheedhayu. Loon sun tokko tokko hunduwanii eegee deemu deemee jaa torbaan duumduwanii loon sun cuftoo ba'ani. Am loon kan dhabamee naani haduri foordan qara kee deemee amma waan guldeem dhabee ollaa gaggale. Agarta ka ollaa kee jirhaan amma horiin kaan wajjira. Sababa amma duri kaan wajjira. Duuniyaayyuu kee bachayyuu miishoo hin dheedhaa. Yaadii fi diqoo lamaan dansaaniiti. Waan ilmeen guddis hin qabu. Tasoomtu waan soomsisuun hin qabu. Didiqqoo akkanaa waan sagaleen bituuf hin qabu. Diqoolee yaadii dansaan hin dhagan jirtu. Lubbuu qaba eeganum deemaa malee. Sababni ilmaan tanaatiyyuu horiin hin jirre. Wanni adda sadaqanii maraatu jala maraatiin. Rabbi na qarqaarinnaa malee. Duri hojjaa horiin sirraa kan obba'e. Yoo yookaan nyaaphi sirraa fudhate. Fira fiixaa faa. Gosa qabaan faa. Warraan irra deemtee maataan siif kennan. Deemtaa kun durii haati sii deebisan. Amma namni walirra fagoo mitta qabaachuu malee. Cufa horiin irra obba'e. Wanni akkasii waliin qarqaartullee namni hin jirtuyyuu. Iyyoomsuun inni mafanii waan nyaattee dhudhu hin qabne. Naannoo Sololoo anoon ka jiraattu Aasha Jaldeessaa yoo nu dhufne loon sadan itti keessaa tokko kaasaa turte. Saawwaq mooyyalee goblool yookiin reef loonii malee loon jiroo nu argine kakaasanii fi loon xiqqoo marritti bituun jiraatan. Kiyya karibu loon 45 amma wanni keessa jaasuyyuu loon guma 3 amma waliin tamxiirtan reeffi isaanii kanuma dhibeen hin jiran. Maal itti kennitan kun wanni marri lafa nyaatan hin jiru? Injir qarmu kan dhaananii fi muki kullee yabba. Muki kanuma gartaan duwwaa. Maal itti kennu nun garra doraasa yaanillee. Ijoolleen yaanu ifatteeyyuu namni horii kan guliyaayyuu yaanu jibbeeyyuu. Nu afaan waa qabanna. Amtu isaaniilti nu garti. Am guyyaa 3 as kun wanni itti dabrin jirtu buuyyoo. Mummuyyoo isaan dhaqanii hojii arganitti bitanii buuyyoo isaanillee wanni bisanii hin jirtu. Sagaleen keessa dhumatti akkanumaa cicicha. Dabdeegen teenalleen akkasuma hojja sirkaalii faanii jedhe malee. Hojja horiin qabne qaraatuun illee cichumaani. Wanni nu sodaannu amma garnama gulmala gara horii gula jajjibbaaniyyaa. Namni dhibeen hin jirtu akkasuma ijoollumtaa waaqatti kadhanne waaqumaan ilmaan kan nu waaqa barnu baasachuu malee wanni dhibeen namnaan nu qabne dhibeen hin jirtu. Amma namni namirra bitatullee ni wajjira. Hin jiru. Qar kumshaniin isaan gooman kan jedhe nama ejjatte naggaate kasiin arma guutu kaan achiitti obba'an. Bada loon kumshanii gurguramaa. Loon kumshanii gurguramaa adoo jechuun inni loon kan cufnu robba. Adoo amma gaabbuu fardiin dhaqqabu melaalamma saayyaa citanii komishanaan sullee yoo halkan tokko buftee wayii. Ijoollee isii afran loonum kanaan guddifattee barsiifatte. Garuu hagammaa tokkolleen hojii argachuu dhabuun gara isii akkuu dubbatti. Amma obbaafate gan tokkoof nus jira. Ganni lam jiraayyuu. Wana iyyeessee si hojii argata. Nama akkoonte keessa nama qabna. Midhaan kiyyatti saasa hojiin argata. Hojjannee argatee hojii argatee illee malkata akkaniyyuu. Horiin kaan obba'e. Amma namnaan dhibiin nu qabni hin jirti. Labsololoon ollaa uraanitti goblolii loonii lafa jeesse jira. Jiloo Annaa manguddoo waggoota dheeraa uummataan wallaanuun maqaan Dr. Bayee loon xiqqoo duraan qabdu bon kanaan dhabdi. Boru namni hin jiru. Iyyeessi faayyabati. Jaartiin laaftu yaadootu. Qara horii hin jiru. Horii hin qabnu. Sirkaalallee nu agasum hin qabnu. Maqaan loon kenna obbaa dhaqanii. Amma namni waan isaanii dubbii alakkise. Yaaf jibbaannee ofirraa gorree waan liqimsinu hin qabnu bisaan eeluraan nu fidi jennee bisaan eeluraanitti hin jiru. Miishoo. Wanni hangaaddisuu reefuu ciisuuf hin gaggabu. Ilmi kiyya fayyaanii makkan keechi waan sooratan hin qaban. Qara misingaan jiru misingaan kaan nurraa ammaan tan dhiyootan hin qabnu. Nu laban. Boon akkan dheeraa takka gartanii. An bono akkan dheeraa dhaladhe takka hin garu. Ana oola qoollajjii awa horii mallu bobbosillee yaadu. Horii guy. Loon hin doon. Waaqarroo. Raafuu bobbossun keessaa baasanii loon dhalanii suniin boorantitti argate. Oola gada gobbaallee arge takkaayyuu manyeellee hin gan. Lafti marra qabdi. Bishaan qabdi. Taabuyyuu nun beennu.
Taaboo rooba kan shanan garreen. Iyyeesi isturungii tun dhaabatu yoo isturungiiyyuu waan nyaatu dhiisi isturungiiyyuu dhaabachuu dadhabee bisaan kanaan jiru kun bisaan eeluraan kan nu fidi jenneen dabanneeyyuu nu. Haalli horsiise bultoota gaanfa Afrikaa jiranii kanuma fakkaata. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Keenyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaatti namoonni miliyoona 36 rakkoo beelaa hamtuu keessa jira. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii Pakistaanitti boombii badee balleessan masjid keessatti kalee dhukkaasan lakkoofsi namoota du'anii 100 ga'uu himan. Masjidi kun naannoo nageenya olaanaa qabu keessa jiru yoo ta'u namni kun akkamiin seeneen qoratamaa jira. Haleellaa kun poolisoota masjid kan keessa turan irratti kan xiyyeeffatee jedhan. Mootummaan naannoo Soomalii BBC fi sagalee Ameerikaa VOA dabalatee ogeeyyii miidiyaalee idil-addunyaa 15f gabaasan hojii dhaabsise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa xalayaa mootummaa naannichaaf ergeen miidiyaalee naannicha keessa socho'an gariin haayam hojii sirrii qabatanii akka hin jirre erga'uu ibsa. Waldaan ogeeyyii gaazexeessitoota naannichaa garuu sababni dhugaa isaa miti jedhan. Qaam tokko dhabuun akkuma nam jaalatu dhabuu yookaan eenyummaa kee dhabuu nam gaddisiisaa jedhan. Jireen kan baruu fi deeggarsa qabaachuun murteessaa. Kaameruun keessatti waldaan kubbaa miilaa dubartoota qaamiin miidhame dubartoota kan gargaaruu fi bara 2019 hundeeffama. Gabaas Gaayi Bandooloo Firaa'ol Balaay akkanaan qopheessiti. Namoota kiraanchii fi miila tokkoon taphatan arga jedhee yaadee hin beeku. Qaama miidhamtoota asitti taphatan arguun abdii natti horeera. Adeemsa keenya natti fufuu qabna. Santu akka garee kanatti dabalamu na kakaase. Ani karra eegduu ta'uutu natti tola. Yeroo Ivaliin Bu'aafaangaa waldaa taphattoota kubbaa miilaa qaama miidhamtootaa kanatti makamte yeroo itti abdii kutattee gatii tureef jireenya ishee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Bara 2019tti ture goraadeedhaan mana ishee fuulduratti haleelamtee akka duutuuf ka'achitti ishee dhiisan yeroo hospitaala geeffamtu gaangiriiniin harka ishee miidhee gatii tureef irraa murame. Baay'ee kophummaan natti dhagahama ture. Kun maaliif narratti ta'e jedhee of gaafadha ture. Yeroo gadda cimaa keessa ture garee kana argachuu kiyyatti muka'uu kiyya keessaa na baase. Hojii harki ishee otoo hin muramiin dura qabdutti akka deebitu akka ishee gargaares dubbatti. Ogummaa ishee korojoo harkaa hodhuu harka ishee jalaa murame wajjin kadhabdee itti fakkaatee ture. Haala kanatti of madaqsuun waan salphaa hin turre. Inni duraa of fudhachuu ture. Kaleessa harka lamaan hojjetta. Amma immoo harka tokkoon rakkisaa ture. Mana ishee kutaa tokko qofa qabu keessa lafarra teessee huccuu miila bitaa fi harka mirgaan qabattee kukkutti. Erga hojii kiyyatti deebi'ee amma reefuu waggaa tokko amma baay'ee ofitti boona. Garee kanaan alatti rakkoo kiyya keessaa bahuu waan hin yaadamne ture. Ivaliin guyyoota torbee guutuu hojii ishee hojjettee sanbattanirra immoo du'aalaatti leenjiirra oolti. Gareen kun akka jiru kabarte feesbuukii irratti. Kan addatti kaka'umsa ta'eef immoo karra eegduuf pireezidantii waldichaa Laawuraa Imaangaadha. Kan waldicha bara 2019 hundeesses shamarreedhuma kanadha. Shamarran waameen waanan yaadaa ture itti hime. Jalqaba kun waan danda'amu miti naan jedhan. Ani immoo lakkiin ni ta'an jedheen. Akkasiin hojjechuu jalqabnee bitootus 2020 tapha keenya jalqabaa taphanne. Lesliin Waambaa immoo shamarree ganna 16ti. Tapha kana irratti jalqaba irraa kaasee hirmaachaa turte. Akkuma Ivaliin namoonni qaama miidhaman akka kubbaa miilaa taphatan hin beektu ture. Aniyyuu baay'een dinqame waan hunda gochuu nan danda'a. Kubbaa miilaa garuu hin yaaduun ture. Yeroo keessa jaalachaan dhufe. Lesliin yeroo miila ishee balaa konkolaataadhaan dhabde daa'ima waggaa 2 turte. Haalli ishee ka Ivaliin irraa adda ta'us lamaan isaanii garee tokko keessatti wal argataniiru. Dorgommii biyyaalessaa irratti garee tokkoof taphatu. Yeroo balaan sirra ga'u yookiin kutaa qaama kee keessaa tokko dhabamu jireenyi kee raawwateef jechuu miti.
waan baay'ee dalaguu dandeessa. Kaameruunitti ammallee ilaalchi qaama miidhamtoota irratti jiru danqaa guddaadha. Dogoggora karoora irratti uumameen miseensonni garee kanaa dhiirota miidhama qaamaa hin qabne hamma taphni xumuranitti sa'aatii 2 taa'anii eeguun irra jiraata. Ta'us kaka'umsa gaariin ofitti amanamummaan gareen kun dirreetti bahee taphni jalqabuun dura faaruu biyyaalessaa faarfatu. Dhaggeeffattoonni amma oduu ispoortii sanbeessifnaa jijjiiramni taphattoota deemaa jiruun kilaboonni pirimeer liigii guyyaa xumuraa kana hojii isaanii hojjechuu fi galgala kana sa'aatii 11tti yeroo qaban waan eegii kalee jijjiiramnu beeksisuu fi waayilikii Zalaalem Taaddasaa na biraatti argama. Zalaalem isan warri Manchester United Erikson dhabuuf deemtanii een abdattan. Asilee dhugaa jette sa'a xumuraa kanarra ture Kiristaan Eriksen taphatan sarara gidduu Manchester United miidhamaan ji'oota muraasa akka dirree irraatti fagaatu kan mirkanaa'e hagaa ji'a eebilaa yookaan caamsaatti taphataan kun gara dirreetti deebi'uu jedhamee jira. Tapha FA Cup Reading waliin taphatan irratti ture. Andii Kaarool taphatan kana dura Premier League keessatti beekamu jechuudha. Balleessaa guddaa irratti hojjechuun miidhamee dirree keessaatii kan bahe jechuudha. Kun United fi deeggartoota isaaf oduu gaddaa guddaadha jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee bakka isaa taphataa Bayern Munich Marcel Sabitzer jedhamu Manchester United mallatteessisuuf gaaffii dhiyeessee jira. Taphataan kun illee piroojeektii Erik ten Haagitti makamuuf akka barbaadu karaa bakka bu'aasaa ibsee jira. Taphataan kunis taphataa jabaadha. Sarara gidduura dhiyeenya ture RB Leipzig irraatii gara Bayern Munichitti kan inni makame jechuudha. Haa ta'u malee sa'aatii xumuraa kanarratti waliigaltee akkasii kan osoo hin eegamiin xumuruun baay'ee ulfaataa ta'a jedhanii jiru. Erik ten Haag Manchester United taphataa kana yoon arganne bakka isaa taphataa jabaa bakka bu'uu danda'u argachuu hin danda'u. Akkuma beekamu fooyyeensa Manchester Unitediif gahumsi Kiristaan Eriksenii fi Kaazemiroo bara kana baay'ee olaanaa ture. Kalee namni guddoo barbaadamaa ture ka Chelsea fudhachuu feete Enzo Fernandez inni deemee maalirra jiran? Ayyee sana dura miidhamaa wal qabatee oduu tokko kaasa. Liverpooliif illee oduu gaddaa biraatu dhagahamee jira. Sarara ittisaarra kan taphatu Ibrahim Konaate kan jedhamu ittisa jabaadha. Taphataa ganna 23 biyya Faransaay innillee miidhamaan dirree irraatii akka fagaatu ibsamaa jira. Tapha Wolves, Everton fi Newcastle waliin taasisan irratti akkasumas tapha Champions League Real Madrid waliin qaban irratti waan deebi'uu hin fakkaatu. Ka amma kaaste Enzo Fernandez waliigaltee kanarra gahuuf ammallee Chelsean mariitti akka jiru ibsamaa jira. Mariin kun ammallee hin fashalanne jedhamee abdiin kan eegamaa jiru jechuudha. Taphataan sarara gidduu Chelsea Jorginhoon har'a osoo hin eegamin hamiinsaallee osoo hin dhagahamin gara Arsenaalitti akka imalu ibsamee jira. Bakka isaa Enzo Fernandez dhufuunsa waan hafu miti. Enzo Fernandeziif Chelsean haga ammatti paawundii miliyoona 105 qopheessee jira. Kun kilaboota Premier League Ingiliziidhaatiif riikardiidha. Kanaan dura Jack Grealish Aston Villa irraatii gara Manchester Citytti kan deeme paawundii miliyoona 100 ture riikardii ta'e kan qabamee ture. Guyyoota xumuraarra kan dhagahame biraa Jaao Kanseeloodha. Jaao Kanseeloon shaakala irratti dirree irratti jechuudha. Leenjisaa Manchester City Pep Guardiola waliin wal dhabanii